mana keetti sargii godhaa Oromoon na gargaaru qaba guyyaa san dirhama 5 illee haa ta'u birrii takka illee haa ta'u an kan jaa'u gaafis gaafadha kiyya gaafa marroo dirribaa gale qabsoodha hee lubbu achi manaa siqte silaa marroo dirribaan galu achi manaa siqte ani sargiin too gaafa marroo dirribaa gara mootummaa masaraa mootummaatti galeen galee heeruma ani galee an kan jaa'u gammee Oye garuu durummaa biyya tanatti gatu waye moo biyyatti galanii gatanii dhufuu waye maa oomnu fe biyya hinjiruuyi fiddanii ani jeeba hinjiruuyi fiddanii ofi biyya ani warri qaqee kamala eenyuun gaafadha sinna gaafatee sumaafan deebisa ani barkas gaafmaan silaana qanan kee hinjira keessan jee bara fitti waye moo biyyatti tabalaashessu waye silaa fakkeenyaaf ani barama biyyatti tabalaashessu miti nu bar warri dhiiraa wanna akkasisa sammuu keessaa obbaasnee jirra fachuuf baasuu baadhoon gaafii koo naa deebisi gaa godhee koo maaliyaa gaafii koo ani amma fakkeenyaaf yaada keessi hiyyeessaa jira bara yaada kee maala geessi hin dhufne kaase amma hin dhufne waan ta'eef waan hin dhufne irratti immoo akkamitti si deebisare hin dhufne fakkeenyaaf mee sammuu kee keessaa maal achumatti fixanii isin indee ana kam godhuree amma qabee kan geecha gana tikkeetti muree qabee geecha moo achuma gaar tokkuma gana nama lama tikkeetti nama lamaatan mura moo amma si achi geessee deebi'u yaada haa hin jiraayyuu eegaa dhugaa'edha dhugaa maal sila kana hunda nama narraa fudhatu na belubbu situ rakkoo qaba jechuudha ara isa rakkoo qaba laakkisi atoomitti kennitee dadhabe namni an kennuun jaaladha dhugaa rabbii abada rakkoo san ta'e kaama fachuu amanatti bigaa dhugaa rabbii amanatti mimee fachuu rakkoo isa is rakkoodhaa amma jedhu fudhatan kenna amma ganan qabadhee isii qabadhee achi deemuu na wayamoo isuma fidee asumatti balaashisuu na meenaa mircaa komentii jalattis na barreessadha gammees waan naan jiran laalaa kafana irraa bitaadha koppiliinki godhaadha dafaa idoo kan isaa birrii balaman bittanii isin maaliin godhattanii bittanii isin kadhataa malee namarraan bittanii kafanas in bitti jaalattee bitti giddii ishii bitti hundi isheetu bitaa giddii keessan bittanii fachaagaa himaagaa tigiyyee hin taaptaaf godhaa kaawwata sagantan sitootaan biyya tokko naa kennaan biyya tokko sinirraa hin bita mee anarra darbiitii mucaayos jalaa kana gaafadhu ishiin maal sii deebisti isiin maal beekti ruuzii madaamii nyaatte tuun quufne fuulan laal tokko irra jiru hin bilchaanne tuni kiya laal bilchaateera kiya bilchaateera ka isiin bilchaanne bosbosa ganaadha waa'ee kanaa bira hin geenye mucoon ganaadha daa'ima natti beekti amma akkana laaliti iji amma itti daddafiitii galchi gara biyyaa kana caalaa hoo ture hin jabaata wannichi nan gaggabaa abbaa koo mirindaa namatti qabuun qabu ani galeetuma haadhatii biratti dhuunfaa wayya oguma jettee ijoo oguma jette kanuma sirraa eegee ko amma laal amma yaada jiru natti biyya allaatti ne sanutu ture minaalbaat achi waan hafuun danda'u gaggabuun danda'u namoonni qabuun qabu maal xasitti na fidee ganaa mana baatti qooxxaana godhe mana kiraa ganaa immoo rakkoodha manni kiraatu nama rakkisaa giiftii koo biyyuma galiiti qulqulleessu isaatu adagaadha obboleetti mucaa hin jirti ati hin jirti namoota baay'eetu jira waan ta'eef sirrii ollaan deebuun qaba gaa afurraa lafa kaayee deebuun qaba galata kee gooftaa kee addaarii koo ganaafan ganama hixaana arfadhe barannan beeka abbaa kee abbaa maloo kadiir abbaa maloo mala naa malte galanni si haa ga'u gooftaa koo addaarii lubbaa wala ishii wala sin barsiisa rakkoon hin jiru iji namaan awwal si barsiisa iji guyyaa wayii eenyudhaayin gara keenya kana maali beeskisas nuun gootanii gara keenya kana maaliif dugda nutti taatanii nu qoy dubrummaan dirqama namni gadi bahee olii gadi anuu nan nagadaa anuu kafana san gadi bahee dubbachuu rakkadhee kan bara kan koo cufadhee taa'ee wasaappi nan gurgurataa jira bara tiktokuma irra kanarraa dhiisee jechuudha maal kafanuu gurguruu na jibbisa waanuma gurguruu waanuma ta'e gurguruu na jibbisa galata waaquluu rabbi gurguruu ani Itoophiyaatti barbuqqoo midhaan narraan ka'u midhaan narraan ka'u dhugaa rabbi maali rabbi kunoo Itoophiyaatti ombii midhaan widditti gurguratu kana qabee faan galaan taa'aa oolee namtu narraan bitamu wana xaafiin narraan bitamu boqqoolloon narraan bitamu dhadhaan narraan bitamu humtu narraan bitamu ama kunoo suuqiin nagada yeesha fontor jaga kun narraan bitame narraa bitame
dura nu wajjin mari'adhu laala akkana godhiti ji Kara rakkoon beeku mana madaamina wayyaa. haga waan tokko sitti hima Kita uniformi godha har'a uniformi. Ijoolleen uniformi har'a maal jettan meesin. iji Wayyee. Uniformi godha. waan tokko hojjechuun dura nama mari'adhu namoota maal akka hojjetamu argataniif yookaan immoo namatti mul'ateef odoo hin ta'in Maa wanti nama mari'adhuuf. inna ofumaa keessatti qajeeltaa kasi gobazi Ufumaa fa marii hin barbaachisu bara. Namni tokko tokko mari'atti rukutti zoorsee waan biraa si ajaja maal sammuu kiyaanan deeman. Yoo udaan illee gurgura sammuun koo udaan gurguri gaafa naan jedhu udaanan gurgura bitamee rakkoo kiyaani. Yoo carraan kee heerumi dhiisii naan jedhan heeru mana madaamii gali gaafa carraan koo nan jedha mana madaamii gali akka hin barbaadeef godha mataa kiyaan malee mataa namaatiin deemee bulan boodhatti badee akka ebaluu san ta'a. Ganaa tokko koottuu suuqii toonaan agadi naan jedha tokko koottuu waan akkanaa godhi siif dabartee naan jedha tokko koottuu akkana godhi naan jedha kun kaan akkana godhi mataa kiyaanan deeman mataan koo garan ajaja bicha. akkana laaltii ji na dhageeffadhu ka haga beeki haga keetillee waan beeku baadhe waan beeku sittin hima namni tokko nama tokko wajjin jiraachuuf dirqama qaba Akkam? atumti mataan kee Maayisuudha. hojii barbaadde hojjechuufis nama wajjin jiraachuufis dirqama guddaa qabda mirga caalaa dirqama qabda tokko inni lammataa immoo ani maali namni waan naan jedheeni miti an ofii kiyyaanan deemaa jetta innis sirrii miti Abiy Ahmedii fi Heerbu. Ijoollee Abiy Ahmedii fi Jawaar Mohammed maal irratti wal lolan beektaa? Waa'ee kanaas irratti. Waa'ee kanaas irratti wal lolan Jawaarii waan an je'en deemii ja'an Abiyin immoo waan ati jettan hin deemu mataa kiyaanan deemaa ja'an kanarratti wal lola jarri. Anammaa waa'ee malee waa'ee namaatiin hin deemu ani abbaa koo kuni kootu mana madaamii gali ja'a kun Itoophiyaa gali ja'a kun immoo waan akkanaa hojjedhu ja'a. amma yaada nama hundaa fudhachuu odoon ta'e waa si fayyadu fudhatta malee wanna ta'e yaade wanna ta'e hojjetaa jira asii abbaan koo habadu qaalii kiyya daalee kiyya lubbuu kiyya fiqirii kiyya yene abba warra kiyyaa tan gotaa jira fachi dhufaatan jira gammee koo fachi waan agara jiru nagarre yene abbaat yene mogosee akkas taanaan booda haasofna taaftaan godha haasa yaase nana gahaasa tole shi rakkoon qabu akka oo dhageechi rakkoon qabu nageenya naan jette booda maaliif seete dhuufuun mariin dhuufaniin ajooftu jedha oromooni kanaafuu wanni hundumtuu kan mariidhaan ta'a beektaa mariin nama homaa siin gootu si'uu agabuutti si galchite kunoo hin fuudhi siin jedhaniiti kan nagaan hin gadda jaalala keessa galtee nagaafataa jettee surree jiinsii godhattee akkoo nagaan jiraatti kunnoo fuudhi siin jedhanii manatti si galfatanii mariin nama homaa siin gootu boodhatti si gattu ati garuu uummatee. anamma namni fuudhi jedhee na gorsisan waan an godhuufan dhabe la waan biraatiin wannumaan godhuufan dhabe fuudhi jedhee kan na gorsisan Gaariidha sa'a. gaariidha Dammuma. maal taateeti nama Sitti dammaati fuudhi. hundee jabeeffatta jireenya kee kallattii kamiin akka irra deemtu beekta Ilma dhugaati gooftaa kooti ilma dhugaati abbaa koo. Maal kanaafuu amma namni baay'een maal rakkate seetatiiji Wayyee hee lubbuu namni kun hin fuudhinaa ja'aati akkamitti akka sechuu dandeessa dhugaa rabbii. namni baay'een wanni rakkate ijoolleen dhiiras shamarris wanti isaan rakkatanii odoo kan harkaa qaban wajjin jiranuu kan harkaa qaban san tuffatanii biraa deemanii kan biraa hawwata kanaafuu inni jireenya